akka gaarii jara waliin mormine tarii haga jarri deebisanii olitti ofirraa deebisuu dandeenya beektaa garuu yoo waan akkana kana Oromoon hojjettu ammoo si saalfachiisa mooraalii jara afoo dhaabattee haasoftuun illee qabu kanaafi jalqaba namni akka sabaatitti namni dhuunfaa kamiyyuu wanti inni hojjetu mooraalii saba isaa tuqasii galee ati gaafa afaan Oromoo dubbatte namni Oromoodha siin jedha malee maqaa kee waamee suusuun jedhu Nasriyaanuu leen jedhu warri Habashaa jechaadha. Maaliif kiftatii barbaadan waan ittiin uummata Oromoo kana mooraalii ittiin dhayan waan ittiin Oromoo dukeessan qaawwa xiqqishoo barbaadan isaan kan keenya immoo namni akka argitu kana dheedhii baqqaalaan wanti isaan hojjetan wanti isaan dubbatan waan uummata Oromoo hamilee cabsu waan uummata Oromoo mataa isaa gadi cabsu waan ulaa Oromootti ban waan uummanni diinni Oromoo qaawwa ittiin argatee ittiin Oromoo arrabsu kana dura argaa turte gaafa daa'ima aslii miidiyaa kanarratti fidanii galabbatanii abaaran gaafa daa'ima Mubaarakii dhalattuu ji'a tokko lama fidanii miidiyaa kanarratti gadi galabbatanii arrabsan ijoollee tanii warri Habashaallee hin beekasii galee Oromoo qofaa miti gaafa akkasitti Oromoon hojii gadhee akkasiisan hojjettu itti saalfannan ammoo maaliif miidiyaa ammoo uummata hundaati hawaasa addunyaatti fayyadaman ammoo akka Habashaatitti ammoo akka uummata Itoophiyaatitti ammoo diina hedduu qabna miidiyaa kanarratti namni ammoo nama taasisa kanaaf dhugaa rabbi ijoolleen Oromoo osoo danda'ame ilaalcha donqoroo kana keessaa waan bargit namni keenya naannoo garaagaraatiin dhufa kun baadiyyaa keessa akka dhufe ilaala osoo waan akka argin ka biyya Arabaa kanaaf bahutu jira ka biyyoota Awurooppaa bishaan daakee gama san bahu jira ka teknooloojiin haarawaa fi ka moobaayiliin haarawaa fi ka osoo even qubee ofiitu maqaa seeraan barreessee seeraan sirreessuun beekin ol ka'ee biyyaa bahe hedduutu jira kanaaf bargit hawaasni keenya baay'atuu isaa irraa ka'e uummanni Oromoo kun miiliyoona 50 ta'uu irraa ka'e namni ilaalchaanillee barumsaanillee teknooloojiinillee jireenya magaalaa kanaa fi sooshaal laayifii hawaasummaa arguudhaan teknooloojiin makamuudhaan duubatti hafaa ta'ellee hedduu qabna akkasumatti rabbi dhugaan waan dubbisu warra hin bilchaatiin hedduu qabna kun ammoo yeroo fudhata agasittuu ammoo uummata Oromoo kana hedduu nu qaanfachiisaa jedhan wanti namni keenya hojjetu jechuudha. So yoo danda'ame namni kamuu waan hojjetu irratti uf bakka bu'ee osoo hin taane maqaa Oromootti waan hojjetu irratti badaa jedhanii osoo itti yaadanii irra natti tolaa beektaa. Naasir Daaranyee maashaallah qoonjoo naati. Ibidda jala qabsiifna. Redaksitan postin godhana nasi nafi jaartiin arganne. Yeroo keessanillee osoo feestaaliin martanii gatuu baattanii kanneen waan qixaama. Niga. Ogaadha wallahi Nasri baashin achumatti rabbiin si ka guddisu daa'ima keelle ka gaddeebisullee yaa beekamtiitti fakkaata si galee beekamtiitti argachuuf malee kan faayidaa isaa argateeti miti. Ala kulli hal callisanii ilaaluudha ijuma haga danda'ameen of eeggachuudha walumatti nama Oromoo walitti deebi'ee waluma qaanfachiisuudhaaf adeema na dhugaadha achumatti siifa guddisu achumatti jijjiirama guddaa argisiisee nama ilma isaatii jedhee gammachuu ilma kee arguun haa godhu maammee pirezidaant maammeetu beektaa akkas kanuma su'aasuufnu Samiira mana yaalaatti bilbiltee maafaan andeemini jennee ni beektaa jedhi maraadhee duukaa deemaa asuma ta'een bilbilaan ordofa malee jedhe Romooni mana hospitaala keessa jirtu kiyya ta'uu barraan achumatti marfee waraantee ajjeesii maraadhee wallahi duukaa deemee mul'atu. Hospitaala Oromoon keessumaa inni warra dhuunfaa Romanaa fi Arfaatiin nan qabani. No maal akka ta'e beektaa suusu jedhiifama naa godhi. Atamma fakkeenya isaa kanatti siingilii ta'uu dandeessa. Akka feetii taatee jiraatu dandeessa. Sireessas bira waan qubna garii sitti haasaa jechaadha qoosaa osoo hin taane. Namni even dubartii yoo fuudhe ilmi dhiira jechuun dubartii fuutee miidiyaa kanarra teessee sa'a 24 waliin zafazzafamaa ooluun dhiirummaallee miti beekumsaallee miti. Oromoon yeroo jettu iyyuu haadha manaa jedhan. Fakkeenyaaf haadha manaa fuutee qabdaa jedhan. Maqaa bicha baadhatanii deemuun hiikaan qabu mataa fi dhama dubbisanillee beekutu gaariidha beektaa.
yeroo ammaa miidiyaa kanarra bargita namni Oromoo hedduun as massaa'idha. Fakkii isaa kana laal even laayifii dhuunfaa ofiitu akka itti oofatu kan beeknatu gadi ba'ee Oromoo gorsuuf deema. Oromootti waan Oromummaa himuuf deema. Uummata afattu beekaaf fakkeessuuf deema. Garuu namni beekumsa qabu jalqaba mana ofiirraa eegala. Namni haadha manaa ofiitu miidiyaa irraa sabsabbe godhee manatti galchuu hin dandeenye Oromoodha maal hojjetee bu'aa buusuuf hin danda'a. Jalqaba hooggansi nama kamiitu mana ofiirra. Siigalee namni ilmoo ofii mana keessa qabatu yoo danda'e niitii ofii mana keessa qabatu yoo danda'e maaliif faayidaa takka illee qabu waan ta'eef sooshaal miidiyaa namni jireenya tasgabbaa akka jiraatu wallaahi dhugaa siin jedha suusu qoosama keessa sirni illee dhufa namni jireenya tasgabbaa jireenya halaalaa wanti ijaaratuuf jireenya alaa kanarraa gara banaatitti galuudhaaf siigalee akka fedhanii jiraatu danda'an garuu dhiirsaaniitiidhaan wal guuranii dhufanii tiiktookii keessa afatanii taa'anii oolanii bulan taanaan garuu maafi faayidaa maaliif wanti miidiyaa kanaa hundi dhufee jireenya namaa keessa seenaa waan ta'eef jechaadha. Dhiirri maaliyyuu ta'u maalillee aga tokko dhiira beektaa. Naan kana siin jedha. Laayifii osoo bakkeetti hin fixiin gorora osoo liqimsiinis warra fuuchuunis heerumuunis hin dabbara sa'aatii amma dhugaa dubbachuu ta'e. Amma nama laayifii isaa bakkeetti hin fixatiin akka barbaade gara gaggaleetiin hin quufintu yeroo fuudhillee akkasuma taasii galu. Kanneen kan rakkisu. Dubartiin nuusuutu dhugaa rabbiimee namni beektaa saayikooloojii maal dabaa hubata beektaa saayikoodhaan. Amma dubartiin haga feete bashannantee jecha akira qalbii isii keessa waan tokko yaaduun isii nafu beektaa. Yaa Rabbi bakka abbaa manaa gaarii wayii naqabe sabsabba godhee kan mana nagalchootte qalbii keessa isa lachaataa dhugu wanti feete haga feete atama fakkeenyaaf uumamii aayaa wayii fakkeenyaaf maarim kabazaa himarraan jedha warra amaaraa kun. Laal uumamii aayaa wayii hamna ol yoo nyaatte barsi akka lashallashaa sii galee just osoo atama amma yeroo tokko namni maatiin namaa xababbi godhee yoo nama qabe namni ammooyyuu waan namni irraa si dhoorge san godhuudhaaf deema. Osoo firiidamii kenneteefi nama kana akka feete ta'e osoo jetteeyyuu gadhiiste burraaqee yoo dadhabe ifatee manuma deebi'a. Sigale dubartiin haga feete findaataa taatee durriyyee taatee maal jettee gaafa tokko garuu dhiira sabsabbi godhee jireenya gaarii isii jiraachisuu yoo argatte xaqallalamtee manatti hin deebiti. Dubartiin feete jechaadha. Maaliif yuunii taayim laay bakka isa lachaataa liin jibbisiisaan laayifiin akkas funyaan ofiitiin deemanii jiraatan sun jechaadha. Uumamanillee ammoo dubartummaanillee waan barbaadutu jira. Namni ammoo yeroo hunda kophummaallee ni ulfaata. Namni jireenya bakka wayii irratti yeneen ombittii isa yaasfallishaan nama kooti jettu bakka haga umrii kee jiraattutti kan kooti jettee nama waliin jiraattu jireenya kophummaa bakki itti nama ifachiisuu fi bakka itti nama jibbisiisutu jira. Sigalee kanaafi bultii ijaaratuun qofti hiikaan qabu bultii sana ammoo itti gaafatamummaa responsibility waan sanaa fudhatu itti gaafatamummaa waan sanii fudhatanii waliif ajajamu waliif ammaramu illeen dirqama nama waan jennu kanatti hojjetu nu hundaa Rabbi nu haa taasisu. Warra chiikota jala deemee yeroo hunda giifti kennaa fi rifeensa malaataa ibsaa deemu kanallee Rabbi itti haa fuudhu. Kan wanti inni jennu jiraatu waan biraa maal jenna. Kenya barmucaan taa'e. Kana cufa. Albar wallahi waan nagadisiisu keessa nama akka Muhammad Al-Jazeeraatiif Isaaq Zeenuu kana hayaata kiyyaarratti argeen beeku beektaa nama akka Nashidaa Ustaaz Raayyaa keessatti harree damma baattee mi'aa dammaan beene jedhan sun nama akka Al-Jazeeraatiif Isaaq Zeenuu. Biyya abbaa Jifaar biyya shamarran akka keetii shamarran halaawa maangoo fakkaattu kullaan ka Oromoon kutaa biraatu laalee jaalala isaaniitiin cabbi jedhu kana biyya san keessaa dhufe biyya shamarran babbareen Araba caaltu ajama caaltu keessaa yaate mee maal jedhee sitti hima? Biyya Kuufaa biyya Damma biyya shamarran babbareedduu keessaa dhufanii hagadhaa dulloonni kun haga amata 35-40 niitiin qaban siigalee kana jechuun harree damma baattee deemtu jechuun jara kana jechuudha dhugaa sitti hima garuu mi'aa dammaa kan beekne jecha biyya abbaa Jifaar keessaa dhufanii biyya shamarran faaya kana fakkaatu. An salaata zuurii nageera chaa'u nagaan oole. Yeroo gaarii qabaadhu bakka chaa'u suusuyyee yeroo bareedaa waliin dabarsine nagaan naaf oolishi guyyaa gaarii chaa'u.
onni ninjirte danas li ma fi gal sila wallati bo windan do tale bo undan do jette tiyara de ma turte billahi la hawla wala quwwata कोई मालूम शुगर बादे के गुरुजी kainu tale bu garana nyate garu mo sodate mi tishi kaini gadi bu asra wan ture ansi jade de male aniko amalle tobbe da baran amalle le kichuna kutudaf namni hin taabinin jiru bar kichuna kutini kan yadur kichuna subhanallah eni rabbin sodataati an amalle nyaanne amalle dhugne jarana waan isin argitan amalle argine waan baay'ee arguudhaaf anjira siichi la kana kumalchisa onni sana baadate sura iya ole atumti olitti banan gadi bun samal jettu deemi sala tami nasri deemi sala sodata datani gadi bani jalatani barresu mafish dan ko sumun sodate gadi be ko mantin